Irreechi calaqqee uummata Oromoo ta'uu bira darbee bakka tokkummaan Oromootaa akkasumas sabaaf sablammootaa sanyii fi amantaan osoo waliin qoodin irratti mul'atudha. Addis miidiyaa neetworkis irreechi falaasama akkamii of keessaa qaba jechuun Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fookularii Oromoo fi barreessaa kan ta'an Dr. Filee Jaallataa gaafateera. Irreechi karaa ittiin waaqaaf galata galchan keessaa tokko kan jedhan Dr. Fileen bakka itti walqeeqan osoo hin taane bakka itti araarri bu'uu fi tokkummaan itti calaqqisiifamu ta'uu dubbatu. Irreechi nageenya. Irreechi wal danda'uudha. Irreechi safuu walii kabajuudha. Irreechi wal ceequu, wal ceepha'uu, wal arrabsuu, wal qeequu otoo hin taane nagaaf tasgabbiidhaan bakka ijjatanii waan dubbatanii ilaalanii bakkatti waaqa ofii galateeffatanii. Bakka irreechi itti geggeeffamuu fi waan qabatanii irreecha deeman akka falaasama Oromootti hiikoo mataasaa kan qabu ta'us Dr. Fileen himaniiru. Falaasama irreecha qabu keessaa tokko bishaani. Bishaan maalidha? Addunyaa kanarratti wanta jiru ibidda caalaa bishaan humna qaba. Ibidda bishaaniin dhaamsuu dandeenya. Bishaan lubbuudha. Marga jechuun falaasama Oromoo keessatti yookaan irreecha keessatti hangafa keessumaa marga keessa margoon gosa adda addaa jiru. Margi baallammii jedhamu jira. Kan bonaa fi ganna hin laalisu. Bonaaf ganna laalisu. Bonaaf ganna hin gogne jechuudha. Jiidha jechuun abdiidha. Jiidha jechuun oomisha. Jiidha jechuun dhaloota dabaluudha. Oromoon malkaa bu'ee irreeffata malee malkaatti sagada miti kan jiran Dr. Fileen amantaa kamuu osoo ilaalle bishaaniif iddoo kan hin kennine kan hin jirre ta'us dubbataniiru. Oromoon laga kan inni deemu uumamaan uumaa galateeffachuudha malee lagatti deemuu miti. Fakkeenyaaf musliima fudhannee ilaalle bishaan otoo hin dhiqatiin otoo hin qulqulleeffatiin hin deemu. Kiristaanitiin yoo ilaalle hin cuuphaan jira. Bakka charchiitti bakka adda addaatti pirootestaantii mataa isaayyuu maaliif Yordaanos deemu? Maaliif Hawaayii bishaan deemu? Bishaaniin alatti hin jiru. Bishaan jechuun isa namni tolchee otoo hin taane Oromoon akka waaqeffatu uumaa waaqaa, uumaa ganamaatiin, uumamaatiin uumaa galateeffata. Akkaataa ayyaana irreechaa ittiin kabajnuu fi miira keenya ittiin ibsinutu garaagara malee irreechi horteewwan kuush biyya keessaa fi ala jiraatan akkasumas biyyoottan adda addaatti kan kabajamu ta'us Dr. Fileen kaasaniiru. Jaappaan amma Fujii Maawuntiin kan jedhamu jira. Gaara Maawuntiin irratti irreecha ba'u jirama. Chaayinaa keessatti Yaangitiis kan bishaan jedhamu jira. Achitti waaqeffatu waggaatti. Hindi keessatti akkasuma jira. Inni Naayil Misira keessatti yookaan immoo Vaalii Sulula Naayilitti hojjetame keessaa falaasamni Oromoo tokko. Amma kan Oromoo qofa miti. Uummata kibbaa Itoophiyaa keessaa hedduun isaanii irreecha kallattii adda addaatiin waaqeffatu. Warra Keeniyaattis akkasuma. Taanzaaniyaa keessatti uummanni hin bullu kan jedhamu jira. Gosa Oromoo kuush kan ta'e. Isaan akkuma Oromoo kallattii adda addaatiin irreecha waaqeffatu. Irreecha galateeffatu. Bakka irreechaatti waaqatti galateeffatanidha. Kanaaf galmi isaa naannee idduma tokkodha. Irreecha bakka amantaa waaqeffannaa qofa taasisanii ilaaluun sirrii miti kan jiran Dr. Fileen irreechi qabeenya waloo Oromoo fi hawaasni addunyaa waliin qabu ta'us dubbataniiru. Irreechi kallattii dhibbatti waaqeffannaa jennee amantii waaqeffannaa jennee fudhachuu hin dandeenyu. Aadaallee ni qaba, amantii bakka waaqeffannaallee qaba. Warri irreeffatanii amantii waaqeffannaatiin deemuu danda'u. Warri hin irreeffanne warri addanaa dhufanii meeshaalee gurguratanii sirna kana waraabanii sirna kana irratti hirmaatanii Oromoo kan hin taane yookaan amantii waaqeffannaa kan hin hordofne kanneen biroo jiru sabni biraas jira. Kanaaf irreechi kan Oromoo qofaallee miti. Sabaaf sablammoota biyya keessaa otoo hin taane kan addunyaati. Falaasama bakkatti inumaayyuu warra afaan Oromoo hin beekne falaasamni kun hiika maalii qaba? Kun hiika maalii qaba? Kun hiika maalii qaba? Kun hiika maalii qaba? Kun gidduunsa maalii qaba? Kun kan dhiira, kun namooma, kun kan dubartummaa. Kanallee qorachuudhaaf kallattii adda addaatiin dhufu. Duudhaa fi falaasamni irreechaa kan Oromoo yoo ta'es gama dinagdee fi hawaasummaan bu'aa inni qabu kan Oromoo qofa akka hin taane dagatamu akka hin qabne Dr. Fileen yaadachiisaniiru. Irreecha irraa kan fayyadamu namoota meeshaa aadaa hojjetani. Magaalaa Finfinnee keessatti haa ta'u, hora Arsadiitti haa ta'u, Malkaa Ateeteetti haa ta'u, naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti warri jiran sirnoonni jiran irraa kan fayyadamu namoota ogummaa harkaa qaban. Namoota nyaata qopheeffatan. Fakkeenyaaf naannoo Finfinnee keessatti reeshoo uummanni Oromoo persentii meeqa akka ta'e leeyoon beekuu baadhee irra caalaatti kan fayyadaman hoteelota, mana nyaataa, mana siree, taaksiiwwan, suuqiiwwan adda addaa jirantu irreecha irraa faayidaa guddaa argata. Kanaaf irreechi abbummaansaa falaasamni duudhaa ganamaa kan Oromoo haa ta'u malee akkaataatti waaqa galateeffatanii akkaataatti safeeffatanii kan Oromoo abbummaansaa kan ta'aa ta'u malee irreechi kan sabaaf sablammii uummata Itoophiyaa fi kan Afrikaati. Irreechi of danda'ee hambaa addunyaa ta'ee UNESCO irratti akka galmaa'uuf qaamoleen hundi tumsa barbaachisaa taasisuun dirqama keenya bahuu qabnaas Dr. Fileen dhaamaniiru.